Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa hanga addisee taanaati nu waliin tura. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed appilikeeshinii tajaajila diijitaala qindaa'aa Afrikaa isa jalqabaatee eebbisiisan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed diijitaala ga'umsaaf jedhuun qophaa'ee irratti argamuun tajaajila dhaabbata adda addaa kennaman sarara giddu galeessaa tokkotti kan walitti fiduu fi Afrikaatti isa jalqabaa kan ta'e appilikeeshinii tajaajila diijitaala qindaa'aa eebbisiisanii hojii eegalchiisaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa dabarsaniin milkaa'inni guddaan kun biyya keenyaa fi madda boonsaa olaanaa ta'uu bira darbee ijaarama teekinooloojiin durfamuu fi investimentii kaayyoo xiyyeeffatee maal fiduu akka danda'u ragaa qabatamaadha jechuun ibsaniiru. Tajaajilli giddu galeessaa tokko masoob jedhamuun moggaafame kun bu'uura misooma dinagdee murteessaa ta'uu isaa kan ibsan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed appilikeeshiniin kun yeroo lammiilee akka qusatu tuttuqqaa malaammaltummaa akka cufu akkasumas gama mootummaatiin amanamummaa fi jabina dhaabbata adda addaa caalaatti akka cimsu dubbataniiru. Dabalataanis milkaa'inni kun hundaa olitti kaayyoo Itoophiyaa abjuu qofaan osoo hin taane harkaa fi humni keenya qofaan kan ijaaramu dhugaa ta'uu isaa kan agarsiisu ragaa qulqulluudha jechuun ibsaniiru. Milkaa'ina kana caalaatti cimsanii fiduun muuxannoo fi barumsa argame obbolota keenya Afrikaaf qooduun akkasumas kana alatti bu'aa olaanaa galmeessisuu fi kutannoon gara fuulduraatti deemuun akka barbaachisu Dr. Abiy waamicha kan dhiyeessan torban kana keessa. Dhaabbii bara kanaaf biqiltuun biiliyoona 5 olee qophaa'eera jedhanii pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatasaa Shifarraa Bashookkattaa nutti qindeesseera. Dhaabbii biqiltuu bara kanaaf biqiltuu biiliyoonni 5 ol qophaa'eera jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantiin Shimallis ergaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin milkaa'ina waggoota darbanii irratti hundaa'uun qophiin ashaaraa magariisaa bara kanaa haala sirnaawaa ta'een adeemsifamaa jiraachuu ibsaniiru. Ashaaraan magariisaa jijjiirama qilleensaa qolachuu fi dachee deebisanii bayyanachiisuu bira darbee nyaata madaalawaa kennuu, madda galii biyyaa fi dhuunfaa guddisuu, carraa hojii bal'aa uumuu, miidhaginaa fi hawwattummaa naannoo dabaluu, dachee magariisa taasisuun guddina diinagdee biyyaa humneessuu keessatti qooda guddaa qaba. Biyyi keenya Itoophiyaan barii jijjiiramaa irraa eegalee hojii gama ashaaraa magariisaan hojjechaa jirtuun hirmaannaa lammiilee hundaan seenaa injifannoo boonsaa abdii dhaloota har'aa fi egeree ta'e galmeessaa jirti. Biqiltuu har'a dhaabuunis qilleensa qulqulluu, dachee gabbataa fi hawwataa uumuun akka danda'amu qabatamaan addunyaatti argisiisuun fakkeenya gaarii ta'uu dandeessee jirti. Kanaanis biyyi keenya beekamtii garaagaraa sadarkaa idil addunyaatti kan argattee fi Itoophiyaan Afrikaa keessaa hojii ashaaraa magariisaan adda duree ta'uu fi jijjiirama qilleensaa to'achuun addunyaaf fakkeenya ta'uun mirkanaa'eera. Kunis ashaaraan magariisaa yaadama injifannoo milkeessi ta'uu agarsiiftuu guddaadha. Kanaafuu biyyi keenya qabeenya uumamaa guddinaa fi badhaadhina biyya tokkoo murteessuu bira darbee dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ta'uu hubachuun kunuunsaa fi eegumsa qabeenya uumamaaf xiyyeeffannoo kennitee hojjechaa jirti. Akka biyyaattis mancaatii qabeenya uumamaa mudate qolachuuf tarkaanfii haaraa sagantaa ashaaraa magariisaa hojiirra ooleen qormaata gara carraatti jijjiiruun danda'ameera. Sagantaa ashaaraa magariisaa fi idileedhaan waggaa waggaan biqiltuun tajaajila lammummaan dhaabamaa kan dhufe yoo ta'u waggoottan torban darbe keessatti biqiltoonni gosa garaagaraa akka biyyaatti dhaabamaa turan keessaa Oromiyaatti biqiltuuwwan biiliyoona 28 ol dhaabamaniiru. Biqiltuuwwan dhaabaman keessaas dhibbentaan 84 ol kan qabate yoo ta'u kanaanis uwwisni bosona Oromiyaa dhibbentaa 17 irra ture gara dhibbentaa 29tti ol guddachuu danda'ee jira. Ganna bara 2018 yookaan 19 kanas biqiloota gosa garaagaraa akka biyyaatti biiliyoona 8 ol dhaabuuf karoorfaman keessaa Oromiyaatti biqiltuuwwan garaagaraa biiliyoona 5.3 sagantaa ashaaraa magariisaa fi idileen dhaabuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Fakkeenyummaa hawaasni keenya waggoottan darban agarsiiseef ulfinan qabu ibsuun barbaada. Bara kanas ce'umsa duula dhaabbii biqiltuu irraa gara bulchiinsa sirna koo uumamaatti taasifamaa jiru sadarkaa amansiisaa irraan akka gahu amantaa guutuun qaba jedhan pirezidaantii Shimallis Abdiisaan ergaa karaa toora miidiyaa hawaasaa isaaniin kan dabarsan torban kana keessa. Paartiin badhaadhinaa filannoo waliigala marsaa torbaffaa teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa 438 argachuun injifate. Dabalatasaa Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera.
Paartiin badhaadhinaa filannoo waliigalaa marsaa torbaffaa teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa 438 argachuun injifate. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti teessoo caffee Oromiyaa 528 keessaa paartiin badhaadhinaa teessoo 523 argachuun injifachuu boordiin filannoo biyyaalessaa ibseera. Walitti qabaa itti aanaan boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Tasfaayee Niwaay bu'aa filannoo bakka bu'oota uummataa fi mana maree naannolee boordii hojii raawwachiiftuutiin mirkanaa'ee raggaasifame ibsaniiru. Haaluma kanaan paartiin badhaadhinaa teessoowwan mana maree bakka bu'oota uummataa 438 argachuun kan injifate ta'uun ibsameera. Ibsi bu'aa filannoo waliigalaa torbaffaa kunis bakka pirezidaantii Riippaabilika Federaalaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee bakka bu'oonni paartilee siyaasaa fi jaarmiyaalee waldaa siivikii ambaasaaddoroonni biyyoota adda addaa bakka bu'oonni miidiyaalee argamanitti gabaafameera. Filannoon waliigalaa kun naannolee filannoo 1139 keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u isaan keessaa 501 mana maree bakka bu'oota uummataa 638 ammoo mana maree naannoleetti adeemsifamuunsaa boordiin filannoo biyyaalessaa kan ibse torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaannee kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabiskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biroo qabannee aangolitti deebinutti nagaan nuuf tura.